السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتنا أردفتوني كان على أبا مسلم. الربرنو تهالا برباج ساتي تكون إسنيف كبر في سنيس ماليون عنجتن وري أمني دون أردفتوني خيا بلاي ستوري جلتي كومنتي جلتي بلاي ستوري كأني نفضل أقول دي جتني ورد بتنيف الربيكم سيرا كن ديبيني تاجي وارني نبدأ ديف بكم ساجايبا كنا كبر دي إسنيف دفع بلاي ستوري كيسا وانتي سنديدوف يرو يدو وان أبديتين كوني في waan isa kana hin sirreeffanneef arrawaa hunda waa'ee isaa guutumatti waliin ilaalla. Waa hedduudha waliin ilaalla. Pileestoorii keessan akkaataatti sirreeffattaniif immoo hundaa'u pileestooriin kun moobaayil teessanii wajji bitamaan jee durumaanu moobaayil teessanii wajji bitama. Moobaayil hundinuu pileestoorii kana ofirraa ni qabdi. Garuu laakiyyoo appii isiniif gabbuusuu dide akkamitti sirreeffattanii waan jiru har'a likkitti wajjin ilaalla. Mee pileestoorii keessan keessa seenaa. Appii kana jechuun appii waa hundaa'u keessaa harkattan fakkeenyaaf amma Facebook hojii barreessu kunooti waanuma ati gaafatte hundaa appii si fidu kunoo Facebook ofetes imo ettee yoo barreessites sumaaf fida kunooti sumaaf fida jechuudha. Warra amma pileestooriin kun dalaguu fidideef tokkoffaarra wanti isin gootan bakka loogoo tanarra ni seentan. Akkaataatti isaa abdeet gootanii sarara isiniin barsa. Kunooti seetingii waan jiru tana ilaallattan seetingii gad dhuftaniiti bakka seetingii jettu tanarra tuqattan. Abaa otteetu tanarra ni tuqxan. Gaduma dhuftan macarashaa tanarra gad dhuftan karara biloo barreeffamtee jirtu tana ni agartaniimi. Pileestoorii teettu abdeet pileestoorii teettu tana. Yeroo hunda dhuftanii namni appii biraa hariyoomsa malee pileestoorii kana namni hedduun hariyoomsuu hin yaadatu jechuudha. Appii kana hariyoomsuun hedduu takka barbaachisaadha. Appiin kun appii waa hundaati. Appii appilikeeshina hunda keessaa harkattanii wanti isin yeroo hedduu inni appilikeeshina haree gizee agartan dhuftanii irra barreessitanii appilikeeshina san keessaa dhabdaniif waan isin abdeet hin gooneef jechuudha. Appii kana yeroo hunda to'attanii dhuftanii abdeet godhuu qabdanii kunoo gizee abdeet godhuu barbaadan asirratti tuqxaniituma ana maqii abdeetiin qabu asirratti tuqxaniituma geetii jettimi asmarratti tuqattanii jechuudha. Warri yeroo hunda akkasumatti abdeetii isaa eedaniif jechuudha. Wammaas wanti biraa wanti isin sirreeffachuu qabdan as keessaa mee abaanu pileestooriin kun akka likkitti akka ajaa'ibaatti isiniif dalaguuf laakunoo irra gadhuuxanii tuqqoteessanii isiniif fidanii kunoo zeeroo xiqqoo tana ta'u gubbaa tana ni agartan achirratti tuqxan kunooti hayyee istooreejii teetu tana ni agartanii asirratti tuqattan. Yeroo hundaa'u dhuftanii jaasatti waan kana ofirraa qulqulleessuu qabdan kiliir keechii fi kiliir daataa ta'etu tana kiliir keech ta'etu tanaas akkanatti ofirraa qulqulleessuu qabdan kiliir tanaas ofirraa qulqulleessuu qabdan akkasitti ofirraa qulqulleessuu qabdan yeroo hundaa'u ni baatan. Ammas keessa cheengi siistem seetingis ta'etu tana keessa ni seentan waan kana yoo of ta'ee jiraate on godhachuu qabdan jechuudha. Kana on godhuu jechuun faayidaan isii maal yoo kanaan jettan taate bilbila keessan irratti hayyama kennuufi jechuudha. Yoo kanatti of gootan hayyama hin kennineef jechuudha. Pileestoorii kanaaf hayyama kennuu jechuudha. Kanumaa beekumsi keenya waan kana likkii sirreeffadhaa amma booda pileestooriin keessan isin hin diduun ilaaltan yoo inni ho'aa jiru taate ammallee koomantii jalatti naaf barreessaa waan addaatiin qabadhee isiniif dhufa. Beekumsaan kana dura dalagee jira warri waa'ee pileestoorii irratti dubbii qabdan kana duraa tokkollee ilaaluu hin dandeessan viidiyoo isaa iskiriin wanta galaan isinii kaa koomantii duraa jalaan isinii kaa warri maatii chaanala kanaa taatanii jirtan sheer obboleeyyan keessanii godhaa barnoota isin irraa barattan kan obboleeyyan keessanii akka irraa baratuuf sheer walii godhaa. Warri immoo hanga ammaa maatii chaanala kanaan ta'in sabiskiraayib godhaa maatii chaanala kanaa ta'a galatoomaa barnoota biraatiin